murtiin galatoomii ulfaadhu nama kana hunda keessa addatti siin jee because gufuunatti tahuu dhabuu kee qofaaf haga dandeessetti waan gaarii naa hawwuu kan kee qofaaf obboleessa kee murtii guutoon galatoomi siin jee jiraa jaatti naa hima. Aboo nama kuma dhibbaa fi soddomaan daawwatamee namni akkamitti akkana wal godhame. Ani takkaa namni akkatti daawwatamee ni hunjiru namni kuma dhibbaa fi soddomaan daawwatamee har'aan tana deebii akkami akkana wal godhame yaa jira keenya. Way leesha akkana wal gootan giiftii gaqqabaa walii kannaa haama gosa galchitamu ganda galchitamu mee maaliif akkana gootan har'a silaa mucaan kun akka ajaa'ibaa moo qaba ture. والله وان جانين لنا مرور كده خسا افاني مالي غرا خسا مينيا كرام نسون كمني لا لمي استينا ما كيان وان متكتب فوق انتين اك اني غرا خسا او مره غفون قبات الله لمي جچون جيما كانت تزغفون تاني بك كانت سينار كمني مچانسون وما هين المين ما تكو سفيدون دندين سميدو ديسو اكسيسان ينقف غلطه غدا بيرا باي دوي نام سكرين شوت كوري نمي دون تير غودري شوفي نبيتن garuu gammachuu xiyya naa ibsichaa ture baga gammaddanii amaanii af murtiin jee garaa keessaa afaanii malee garaa keessaa ammeenya akka namni sun hin qabne laalime histii namaa akka yaanne waanuma takkatti gufuu akka hin ta'in akka inni garaa keessaa uumamarraa gufuun qabaatin laalime jechuun geema kanattis gufuun taane bakka kanattis hin argamne mucaan sun homaa hin ilmi namaa tokko si fayyaduu hin danda'in si miidhuu dhiisuu akkasii isaanii hin qofa galata guddaa na biraa qaba baay'ee ta'e nammiine نفيدي ركوك أبو نميدو أو قريتشناته وندن دنيا مسمينة تنتاني مچانكو غمچوت يجا بينو جيب سدي agar te gran kul minel manama amana masa kul كابو إن agar nam screenshot ko ina may dunna ter godre I think amani an le ko ya nin be khagaru gizina ko surprise inte osonate wallahi ninja lene man ja leda osonata te o jedi ni frada bayda namni hagam menya qabat hagam ati hamata hagam garanke boruto gafa gamacho beles kheti gamadif gaddo beles kheti ratti sharad sargida ndabatin gaddo beles kheti ratti ana fi miti be khwanu mun normal rattu na kas namote heddu agarre bar namote heddu abshir jeen wani goreki min beekha jira murtiin obbolees khee hammeenya waan irratti wajji wal dhabe sin qabu yaadarratti walii galuu dadhabdanii inna nama wal raajjes tawasana wal raa qotan qabdu murtiin galatoomii ulfaadhu nama kana hunda keessa adatti sinjee because gufuunatti tahuu dhabuu khee qofaaf haga dandeessetti waan gaarii naa hawwuu kan kee qofaaf obbolees khee murtii guutoon galatoomii sinjee jira jaatti naayima Abo galatoomii waan takkitti tana gartee ani waan sira gammadee fin qabu furti namoota hedduu gartee khaan Hamza fittees qabee khaan Sichi qabee khaan waan hedduu akka ture Sifi Hamza no baleeyanii sigalee nama daddaa takkaati nama namni isin tumsuu miti yoo walitti himu feetan afaanii walitti himtanii even harkaan illee walitti feetan isinii daddaadha namnummaan isin cinaa deemee gartee harka dha'uu barbaadu tokko illee hin jirtu kolkolee harka dhooytu ammoo jechuma lamaan kanaan bishaan jala yaaste hallaqee bakka Hamzaa jitee sirra dhufee si wajjin raasaa fudhachuu akkuma duraanitti ni danda'a. Sigalee lolli as gubbaarraa kun lola jibbansaa warra godhee oofuutu jira. Saniif inni illee naa galatoomu. Warri kaanis akkasumatti riikardii isaanii galmeeffatanii jiran. Katoltuun galmeeffatee qaamtuun galmeeffatee. Akkas yaadee asii dhabdii bakka dhagayaan dhufte dubbadhu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بقنا قانو يا جماعة ما شاء الله بارك الله لكما وجماعة بينكما في الخير ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله دندتي ميتا كغارك او باي سكند تجي جتا ابا في اول اني وجت سيفين كابو سنيفي ما شاء الله دماشي بقنا تلفي بقى ويا جمچو كنغي سري اسمانو هورا بولا جنون بقى جرات أكس متجت فيديو أنا ما أنا بس سجل شو دي بيجن أني سجل شوية تدينا ولا أنا متي وأنا ما أنا بس سجل شو دي بقى لا أنا متي دينار يروني رام شو ده تنو جلفات ربيت أمانيا تنو يا ما شاء الله ما شاء الله يدون جمده ورادين أركوت
wanni turre sagantaa deemuu turte siimeetiin ture Ali Ahmed arraantana gara Itoophiyaa ba isaa wajji ture nuti sanii fi miidiyaa harka kee jira itti beeytaa ummanni Oromoo fakkeenyaa fi maqaa Oromootii fi maqaa akka Itoophiyaatti illee viiwii nama 223 ol rikaddiin harka kee jira mataa ol qabadhu ana siima ammoo ati duraanuu nama qabeenyaaf dantaa qabduu miti ana siima naasi biya khallee ummata Oromootiif jiraatu jirta ummata Oromootiif sagalee taate namni ummata Oromootiif sagalee ta'u yeroo hedduu qaama ifi barbaadu akka isaan barbaadan sawwaan si godhu barbaadaniif ati arrallee sakanditti toopika san fidee dumaashii kas faatu nural'eeni as baasuun kee hedduun si gammadee hedduun si akka malee sirra si dinqisiifadhe kana caalaa deemuu dandeessaa itti beektaa sin jaa faamii dhiyaadhu faamii baabile olgalchi faamii intala shanyii gootaa fuudhee akkana la intala warra Sheekh Bakrii Safaloo fuudhee maashaallah faamii kinja warri sabo faamii baabile faamii bar injiinar biyaara faamii jira faayileta isinii gammadee jira obboleessa keenya Yaasiin galatoomii thank you very much jiraadha waaw faamii kanaafuu agartee nama akka haleetti ilaalamsa akka haleetti kan jala galatoomii nuti ogummaa keenya ergannee seenuu dadhabnus gisee feene seenu humnaan seene amma kuno naga busnaan aareen kun takka barreeffadheetti nol seen yoo nati deeqa isaanii da silkiin tanarraa badee sappiidhaan anumaaf modiitara namni qabu anumaaf ijuun fi namni asirra jirra kan modiitara qabu hin jiru. Okay, keenya kajennu san amma duruu daalachaa dhufe na akkasi jira silkiin irraa badee so inshallah akkasi ta tiktaak immoo murreen godha siif dumaashiifuu jechuudha. Waan biraan jiru faamilii naa galateeffadha faamiliin asii namni kumaaf sadii waas jirtan faamilii naa galateeffadha. Akkasi obboleessa kiyya kanaafuu carraa nama biraatiif kanni galatoomii. Injiinara xiyyaaraati kanayya osoo namni asitti waan hundi waa himamu ta'e namni gocha obboleessaan himu gaafa makiinaan irraa gacaamte maqaa namni adaleessisaa gaafa waan dira takka keessaan deeme mucaa kun ani bichaa isin himu ammallee waan inni jedhe geessanii jettan isin teenkii qofa naa jaa waan biraa kan godhuu dandeenye gartee akka kiyya bu'aatii teenkii naa jaa diinaa ol naa galateeffadhu mucaa kana waan biraan jiru. jabaa gartee nuti akka Itoophiyaatti qabnu addunyaa tana biyyoota adda addaa irra deemee gartee hojjetaa xayyaaraa samiirra deemu gurguddaa kana jechuudha. Akkasii faamii kana galatoomfadhaa warri foloo irraa qaban illee foloo godhaadhaa dhiira kana hedduu tana qabna gartee murtii dhiira kana tanaatti duuba jira gammachuu murtii dhiira kana hedduu tanaatu argamee jabduu tana akkasitti murtii xiyyaara deebinee illee baa gammaddee dhiirti kana hedduu jira namoota biraallee gartee duraa qabbuunee haa ol babaasu nama hedduu jira kan jira gartee ol boofadhu. Faamii xiyya naajiraadhu. Goota laal milkeessaanis Osniyaanis maamiinis Ruudiyaanis ijoollummaa keenya irru abbaa feete gabbuusitti namoota galchuu barbaaddu galchi yaada irraa akka